Hayyee gaggaba qabdaame akkas jetti Zaaraan akkasii. Gaggabdoo qabaayee. Hayyee wantiidha gaggaba qabdu saniif dawaa harkattee jirta? Dawaa oomuu naan fuune mana yaalatii bahee malee gaggabdoodha deemi xabala deemi naan jedhanii daa'imni illee immoo garaan burushiinidha dhiqqeen irraa burushiinii godhee aara sanirraa ta'ee waan ani beeku isiin xiqqoo na jalaa fayyitee naannatti dabare. Xabala gizeettu naaf hin galle. Mana yaalaa moo xabalaa siin jette? Mana yaalaa dhaqee warri yaalaa immoo xabala dhaqii gaggabdoon kun hin badaa naan jedhanii ani immoo dhaqee mana yaalaa ji'a 5 turee dhufe. Dawaa gaggabduu tokko nama qabu ture eenyu akka maal ture isa? Gaggabduun dawaan qabu ni qaba noo maal akka ta'e hin beeku malee wanta tokko. Dawaan qabu. Mana kana keessa si'i mucaa keessan Sumayyaa fi Sumayyaa isi bakka. Okay, walii wajjin jiraatu mana kana keessa. Ji'aatti meeqa kaffalti? Noo hin qabu. Birrii 700. Ayyee maskootii hin qabu, shinti beetii hin qabu, kushinaa hin qabu, mabraatii hin qabu. Manni keessan kun ifaa hin qabu? Ifaan qabu gana addisiitti yaane amma itti qaxxalatuu fi yoo duraa mallaqa harkaa dhabee moo amma immoo gamada bitee jira itti qaxxalachuuf. Ganda kana keessa manni biraa kiraan jiru? Kiraan hin dhabamu garuu 1,500 maali jedhanii sana numnatii yaaf seenuu dadhabee itti dhiise malee yoo duraa kirama keessaa bahee narratti diigamee kanatti gadi bayya. Hayyee tole nuti ummaa qarqaaruuf ture. Ummaa irratti mursi argine isin lameen immoo ati haabootii miti? Ayaa baga nagaa. Sumayyaa nagaa qabdi? Nagaa hunduu. Sumayyaa illee anillee hunduu nagaa jedhan. Baga nagaa taatan haadha koo isin irraanfanne isin waliin jirraa yaa? Ayaa ishii galatoomin maatiyyas malee nu qaban maalillee. Abshir. Zaaraa. Oh. Mee maalirra jiru? Maatii nama gargaara. Si argisuuf ayyee. Manni kan jiru kanadha. Seeni mana isaanii keessatti. Bibii seeni. Qoy mabraatiin hin jiru, mabraatiin hin qabani. Abriisti maabra. Ummaa kana yaadattanii gaa'e. Warri waa'ee ummaa kanaa hin beekne lakkoofsa tokko tokko isinii hima. Jechuun hin beeku akka miti tokkoffaa wallahi nama gargaaranii malee nama gargaarmooti jechuuf malee hin beeku. Lakkoofsa warri kun hundi quban qabdan jechuudha isinitti maashaa kaarootti Zaaraa wadaazimee deemaa keessa. Harmee irratti hin qabiin manuma isaan manuma nu barsiisu beekaachuun bicha sayyee. Hayyee guys waa'ee harmee mucaa abdii waaree jedhamu tokko jira saayiba kiyyaa tiktok kanarratti jechuudha seenaa isaanii isiniif hima. Okay. Tole aye tole ዋን የሚገዛ ነገር ብዙ ነገር አለ ቤት ውስጥ አይላችሁ ነገር ማለት ነው። እሺ በቃ አማ ማልቱቴ እንደጋ ማለት በቃ ኦፍ ማቲ ነው ያት አየ ስኒፊ ማወሪ ቁበንቀም አብዲ ዋሪ ጀለማ ሙጫኒ ቶ ከነረት ቤካቱ አከተሳ ገስቲ ነብረ ሲኔ ሪፌሰ ጭራቱ ጭራኒ Sumayyaame Sumayyaani malan jirtu jaran Armee Sumayyaani isa kutte kuna Sumayyaani isaa nyaatan na bira kutte gadamma ijoollee waliin Zara teessisi taa malee ummaa taa እሺ gadi baanu hundee mana ilmoo qabanii dhaabbatu jirani taa ajayin Zara ወይ ደግሞ ስልኩን የሆነ ነገር ጋር አስቀምጩና ልጁን አግዣቸው
Silkii wayirra bikka tokko as daggafi ilmoo irraa qabimee xiqqoo. Hayyee guys maaltu ta'e abdii dubbii dhaabee dhiifama. Abdii Waaree jedhama mucaanii Adaamaa jiraata. Mana rifeensa muratu jira. Rifeensa osoo muratu jiru mucayyoo xiqqishoo takkaatutu Sumayyaa jedhamti. Maaskitaa baanaanaa qabdee gurguru jirti achi keessatti. Sammuu abdii Waaree kuni mucayyoo yaameeti kootu dubbisi maakii jee. Na xiqqishoo takka maaskitaa gurguraa harkaa qabdi. Sammuu hayi Sumayyaa akkam nagaa fayyaa jeeti nagaa gaafadhee fayyaa gaafadhe. Sammuu maaskitaa gurguru jirtaa hin jedhee maaskitaa gurguru jiraa jetti. Sammuu hin barattaa jennaan hin baradhu. Umriin kee meeqaa waggaa 5 kutaa meeqa baratan qaraatumaa seenee hin beekuu jedha. Waggaanis wagguma 5 qaraati seentee beektu harmeen koo eessi jirti. Achi jirti obboleeyyiin gurguddaan ni qabdannan een qabaa. Harmeen koo maaskituma hojjetti kana ittiin atti asuuti deem harmee kee yaamni kootu jee abdii Waaree kuni nama godhee fi harmee harkitan yaamsisnee jechuun amma laayifuma irratti kaleessa. Dhaqaleen gatti ammoo kaleessan isaa yaamsisnee akkasitti asumarratti dubbisneeni akkasitti ilmaanni qabanii abbaan hin jiru abbaa isaanii waliin hin jiranii magaalaa dheeraarraa dhufanii dhaloonni isaanii magaalaa dheeraadha. Adaamaa jiraatanii maaskitaa qarshii guyyatti gaafa qarshii 20 gurgurantu jira. Rakkoo hamaa keessa ijoolleen isaanii waan isaan qabeenya hin qabneef waan maaskitaa gurguranii jiraataniif barumsa seensisuu hin dandeenye ofii isaaniitiif nyaata akkas waan godhatanii hin qabanii jechuudha. San booda ijoollee saayiboota kiyyaasirra jiran nama 2 nama 3 irraa maallaqa walitti fuune hanqa qarshii 16,000 tokko walitti guurree kaameeraa irraa qabi kaameeraa. Yaa kaameeraa naa cufatu iyyuu. Kaameeraa irraa qabi. Ana 16,000 akkasii walitti qabneetiti guyyaan arra mana kiyya dhufan kana gammaduu qabanii guyyaa biraamu hin qarqaaraa jenneeti baankii akkaawuntii gisee gaafannu akkaawuntii baankumaa hin qabanii jechuudha. Inumaa hin qabanii akkaawuntii baankumaa baankiis hin qabanii buukii namni hin qaban. Baafachuudhaaf immoo mattaawaqaan jalaa bade. Sammuu arra mana kan dhufanii gammadanii deemuu qaban jennee yaadee hanqa qarshii 16,000 tokko abdii Waaree irratti mucaa san irratti qarshii 16,000 guma san galchine Zaaraan bikka jirtu rabbi jechuun rabbi jazaa isii haa kafaluu fi Zaaraa bikka jirturraa Zaaraan qarshii 16,000 san abdiirraa fuune Zaaratti kanine asuma laayif irratti ummaadhaaf illee uffata kophee uffata jalaa gubbaa binnee fi Sumayyaafis binnee fi ilmoo xiqqishoo qabduufis binnee nyaata bareedaa akka nyaatan goone qarshiyaaf immoo harkatti kanine fi guyyaa bareedaa akka dabarsan goone qajeelchine. San booda immoo Zaaraan akka akkaawuntii baankii baastuuf Zaaraa godheetii fi Zaaraa kalees arras jala deemtee hordofaa jirti. Na waan irra geesse nu himtee jechuudha kana warri isiniif hin galin galatooma. Akkaawuntii nama bayeefi. Hin gaafanna amma. Hayyee Zaaraa maalirra geesse? Mooyitii irra jirta mooyitii Zaaraan. Akkaawuntiin ammarra mattaawaqaan intini dijitaalii moosa jedhanidha. So har'a ashaaraa kennaniiru hin baane ammaa fi ashaaraarra jira jechuudha. Sigalee akka durii sana qabaleedha duwwaa ba'uu hin danda'u. Amma mattaawaqaan geeddarameera waan ta'eef. Asumaan immoo kan olii wajjin jiraatanudha. Isheellee si argisiisuu barbaada Makkoosh. Eenyu? Armee maal keessan isheen? Qoya. Achi naannisaa viidiyoo. Isheen illee hin dhukkubsatti jedhanii walii wajjin mana kana keessa jiraatu. Gaggabdoo qabdi jedhanii. So qaamni ishee hundi isaa guggubatee jira. Dhugaa rabbiyaan miira waan ittiin haasa'u hin qabu. Mana yaalaa deemtee? Mana yaalaa deemtee isin jedhe. Shan ture ilmoo waggaa 7 qaba. Sagalee kee ol kaasa. Ilmoo mata 7 qaba yaalaa gahee. Ilmoo qabda? Kana mata 7 moo? Hin baratti? Hin barattee biyyatti baratti hin daandii birallee baay'ee waggaa jana itti ammallee moodee mana yaalaa ta'ee gahee jiru. Sagalee kee ol kaasisan. Mallee asin jiru mana yaalaa itti dabayiree ija 3 gaa.
walii wajjin mana kana keessa jiraat. anaaf isaan walumaan turan. Harka maal taateeti? Harki maalti? Harka maal taatee sin jedhu. Kiyya wannan ta'e ibidda eeletitti daa'ima waa godha jedhee fo'achi socho'uuf hin beekne haganatti qabatus hin beekne oduu namni mana jiraatu baateen irraa dhaamsuu hin dandeenye. Ammaan immoo alhamdulillah waan jedhu amma gara kalii kanaatiif gara harkaa kanan na miidhame alhamdulillah garuu haga tokko harka bitaatiin nama godhadha waan jedhu iddatti gubadhe. Harki kan keessi hojjeta? Sirriitti ol naan deemu garittuu alhamdulillah waan jedhu amma gamana bahe kana jiidha qaba diqqoo kalii irra na miidhame mararraa. Hayyee gaggaba qabdame akkas jetti Zaaraan akkasii. Gaggabdoo qabaye. Hayyee wantiidha gaggaba qabdu saniif dawaa harkattee jirta? Dawaa oomuu naan fuune mana yaalatii bahe malee gaggabdoodha deemi xabala deemi naan jedhanii daa'imni illee immoo garaan burushiinidha dhiqqeen irraa burushiinii godhee aara sanirraa ta'ee waan ani beeku isiin xiqqoo na jalaa fayyitee naannatti dabare. Xabala gizeettu naaf hin galle. Mana yaalaa moo xabalaa sin jette? Mana yaalaa dhaqee warri yaalaa immoo xabala dhaqii gaggabdoon kun badaa naan jedhanii ani immoo dhaqee mana yaalaa ji'a 5 turee dhufe. Dawaa gaggabduu tokko nama qabu ture eenyu akka maal ture isa? Gaggabduun dawaan qabu ni qaba noo maal akka ta'e hin beeku malee wanta tokko. Dawaan qabu. Mana kana keessa si'i mucaa keessan Sumayyaa fi Sumayyaa isi bakka. Okay, walii wajjin jiraatu mana kana keessa. Ji'aatti meeqa kaffalti? Torba kafa. Noo hin qabu. Birrii 700. Ayyee maskootii hin qabu, shinti beetii hin qabu, kushinaa hin qabu, mabraatii hin qabu. Maal goo? Manni keessan kun ifaa hin qabu? Hin qabu. Ifaan qabu gana addisiitti yaane amma itti qaxxalatuu fi yoo duraa mallaqa harkaa dhabee immoo amma immoo gamada bitee jira itti qaxxalachuuf. Ganda kana keessa manni biraa kiraan jiru? Hin qabamu dosoo kan. Kiraan hin dhabamu garuu 1,500 maali jedhanii sana humnatii yaaf seenuu dadhabee itti dhiise malee yoo duraa kirama keessaa bahe narratti diigamee kanatti gadi bayya. Walumaan waan jiruuf walumaan seenna. Hayyee tole nuti ummaa qarqaaruuf ture. Ummaa irratti musi argine isin lameen immoo ati haabootii miti? Aboodha. Adaadha. Haabooda moo haabooda? Adaadha obboleettii jechuudha. Obboleettii hayyee isin lameen obboleeyyanii isin qarqaaraa biqiltuu akka isin qarqaara waliin galtanii mana tokko galtan waliin. Amma tokko galla. Tole hayyee. No, adam laayifii irra hin jira shi. Zaara. Okay, amma dura akkaawuntii tu dursa jechuudha. Amma akkaawuntii ummaan akkaawuntii mattaawaqaan qabdu san baasaa jirraa fi amma Zaara maal dhageesse? Maaskita kanan jalqabannaa taati. Amma gaa mattaawoqiyaa baasaa fi jirra. So dura mattaawoqiyaa fixnee achi booda gara baankii deemnaa jechuudha. Akkaawuntii baasuudhaaf. Okay, warri dhageenyaa dhaga'u. Isaan eessa jiran amma? Ani asuma jira kaa. Waloo ishee bira jira safar. Maal jedhama safarri kun? Matoo amnistii. Moota amnistii jedhama keessa fagoodha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaloonni isaanii Bokkuu. magaalaa dheeraadhaa dhufan. Innaa akkasitti jechuun akkaawuntii baankiin qabanii guyyaa san hanquma qarshii kun 16 waanuma nyaataatiif waan uffataa isaaniif ta'u qofa guyyaa san qarqaarsisee waan baankii hin qabnee fi osoo qabaatan waa hedduu goonaa fi amma garuu hanqa baankiin bahutti osoo mana laalteef Zaaraa ganda kana bika kana mana laalteef fayidaadha. Mana Manallee inshallah fi amma firaashii illee bituu fi qabnaa, biddilsi illee bituu fi qabnaa, qodaa hunda isaa ilaallee bituu fi qabna jedhee yaada qaba. Ani yaada abdii ol gabii. Zaaraa kaameeraan wadaraas argiunna kan egaawri. Maaliif jennaan akkamiin beektaa? Namni rakkatullee rakkootutu wanti godha malee namni alaa miirri isaanii. Eshi akkam gootanii beektaa? Anaatu kafala mana kiraa rakkoon hin jiru. Akkam gootaa gandum asuma bira mana ifaa qabu laalii fi qarshii 500 ja'anii kiraa 500 waan hin dandeenyeef ja'anii miti. Ifaa haa qabu laalime.
mana kiraa ifaa qabu laali firaashas waa hunda sitti binneeti fi akkasitti achitti akka goolan goonaa sammuu immoo uummanni Oromoo haa qarqaaru waan akka hojii tokko bannaaf jechuudha waan dandeenyu tokko. Ayyee. Tole. Naannoo kana daldalli jira. Manni isaan gaafa dhugaa isaantu beeka naannoo isa kana waan ta'eef. Boru baay'ee. Nagina sana soqee siibii